amma kami qalbiin ragadi isiniin jenne jattee kanaafuu eega akkas jettan jatteeree jechuudhaaf deemna gaa tafarii salaaleedha shaa isin godhuuf deema ayyaana gaarii isin yaa ta'u. Ashanana, 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 jirtu ya lamiko, jireenyi gaariidha duuti asaariidha. Mucha lamaan gidduu qabattee sirmiini gargar nu baasuudha keenyumaan keenyani. Si jiranaa jirta waliin jecha turre dagatamuu qabu waada walii galee Oromoo. Wala hubannu gamasi gamana orma osoon ta'iin walii kafana bagatti singae bagatti nungae mamma galashae ya biyada ya warada marga biyata fi manya biya go tawani akkam shigodonata marata maritole ittitaatu akkam yafarda ittintane am akkam yaganda guddisa gari sanyitaade jettere lamadunne mo sadi ay galla galae anas naga sisigan wali galani kanala galani igalun ulfina papachao salbina wali galani kanala galani igalun ulfina papachao salbina oso wali galle walla kailura malu madam kutaba ye kamna oso wali galle shawara fargerra malu madam ayuba ye kamna oso wali galle corona sirro malu madam kabaye kamna so wali galle efine giduda malu madamne ayuba ye kamna kasi kofi mando etofi obana machavitu lama parentu borana alo tafkayun kamnu wamburu etinu komatum ayufia yantu bekam kenya Ramadau adina bodau janna koche chenchada dadina morati ode bisiguche isawali galani waranu jedu mirkanesa garevya dawal kokone oviti galchani ragedesa abada nu fayadu koba viguni arrasta e kalesa kana kambarbadu jettere lamadunne mo sadi kaingalla dangalae anas naga sisigai wallala gurfanne mullachu kamna tokko taane yo sanarte kububatti warreeni naftu oromotti galgalae anas naga sisigai wallala gorfanne mullachu kamna tokko taane alayya jalanko keessa bokkisa qeerramsiya ayu oromo waaqanu kadu jabes orre yaaga diddu osammo sirmatti ditto diddu alayya jalanko keessa bokkisa qeerramsiya ayu oromo waaqanu kadu jabes orre
koti mali yo gotangi chabu kisani ti male yo got chabu kisani ti mali loli lola mali yo lola nuga dubis ni ti male yo lola nu kisani ti male emole apashimara gobi yartu tana makasigala emole apashimara gobi yartu mara makasigala emole apashimara gobi yartu tana makasigala sigala Bobby Artudana makan sigala hemmeno tajabbi salanna gote kalbi ya asheta garre karakashi nagarre hemmeno tajabbi salanna gote kalbi gote jabbi salanna gote kalbi mode tagarre karakashi nagarre Allah kun qophii bashannana addaa OBN bulchiinsa aanaa aadaa bargaa waliin ta'uudhaan isiniif qopheesse ayyaana masqalaa sababeeffachuudhaan hirmaattonni asitti argamtan hundinuu baga geessan ayyaana gaarii isiniin jenna. Egaa kanatti aansuudhaan ergaa ayyaana masqalaa as ba'uudhaan kan nuuf dabarsan itti aanaa bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Lixaa obbo Takkaaleny Yimaamuu hamileen gara waltajjiitti naasimadha. Baga geessan ayyaana kana kabajuuf as jirtan kabajamtoota hooggansa aanaa aadaa bargaa kabajamtoota abbootii gadaa abbootii qabeenyaa haadholii siinqee qarreewwan qeerroo walumaa gala uummanni keenya galma kana keessa jirtanii fi foddaa televizyiiniitiin nu daawwataa jirtan baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa ayyaana masqalaa bara 2017 nagaan geessan bagattiin isin ga'e baga waliin nu ga'e jechuun barbaada. Uummata jaalalaa, uummata duudhaa fi aadaa isaa eeggatu, uummata goota kana keessatti argamee ayyaana masqalaa bara 2017 kabajuuf argamuu kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Baga nagaan nu eeddan. Ayyaanni masqalaa ayyaana Oromoo biratti maqaa guddaa qabu mootii ayyaanaa jedhamuun kan beekamuu fi ayyaana duudhaa amantii fi duudhaa aadaa isaa eegee uummanni keenya kabaju waan ta'eef ayyaanni kun uummata keenya biratti ayyaana fedhii fi hawwii guddaadhaan uummata keenyaan eegamuu fi karaa biraa immoo ayyaana jaalalaa, ayyaana quufaa, ayyaana dargaggeessi illee kan itti bultoo ijaarratu, ayyaana barri rakkinaa yookaan immoo ganni dukkanaa darbee yeroo itti firri walii yaafatu akka ta'e hin beekama. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa kanas uummanni godina keenyaa, uummanni aanaa aadaa bargaa qormaata kallattii adda addaatiin isa mudatu hunda dandamachuudhaan duudhaa isaa eeggatee gama tokkoon nageenya isaa eeggachaa gama biraan immoo karoora mootummaan keenya imala badhaadhinaa milkeessuudhaaf baase hojiirra oolchuudhaan bara itti injifannoowwan gurguddaa galmeessine akka ta'e hin beekama. Addatti immoo mootummaan keenya bara itti uummata kana garaa guutuun tajaajiluudhaaf gurmaa'ina kana dura hin turre uummata kootti siqee qulqullummaan haqaan abbaa koo fi haadha koo tajaajiluu qaba jedhee murteessee gurmaa'inni haaraan sadarkaa gandaatti tajaajila uummataatiif qopheessee uummata keenya gadi bu'ee akka tajaajiluuf gochuu keessatti ayyaana kabajnu waan ta'eef ayyaanni kun ayyaanota darbanirraa adda. Kanaafiyyuu mootummaan keenya jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruuf gama hundaan badhaadhina fiduudhaaf sochii gurmaa'ina caasaa mootummaa irraa jalqabee kallattii hundaan tumsaa jiru kanarratti
uummanni keenyas akkuma amma gammachuu qabdan gammachuu fuullaa akka ta'uu fi tumsa akka gootan waamicha isinii dhiyeessuun barbaada. Gama biraan abbootiin qabeenyaa biyya keessa jirtan, biyya alaa jirtan, gara godina keenyaa godina qilleensaan mijattuu taate lageen garaagaraa qabdu, akkasumas hawwata turizimii qabdu, lafa bal'aa qonnaaf ta'uu fi albuuda lafa keessaaf irra keessaa qabdu, akkasumas immoo giddugaleessa biyyaatti dhiyoo waan taateef infraastiraakcharii yookaan bu'uuraalee misoomaa investimentiif mijataa ta'e waan qabduuf gara godina keenyaa dhuftanii akka misoomsitan, akka waliin guddannu, harka keenya bal'isnee isin simannu waamicha isiniif dhiyeessaa. Uummanni biyya keenyaa baga ayyaana masqalaa bara 2017 nagaan geessan jedhee irra deebi'ee waamicha isinii dhiyeessaa. Hojiiwwan jenne kana hunda milkaa'uu kan danda'u immoo nageenya amansiisaan yoo jiraate waan ta'eef olaantummaa seeraa mootummaan nageenya buusuudhaaf hojjechaa jiru kana cina dhaabbattanii nageenya keessan akka buustan carraa kanaan waamicha isinii dabarsuun barbaada. Ayyaanni ayyaana gaarii haa ta'u, ayyaana gammachuu, ayyaana quufaa, fuuldurri keenya ifa, nutiin hojjennaa, Waaqayyo immoo nu gargaara. Galatooma. Shawaa biyya jaalalaa hortee gootaaf yayyuu biyya dhibamaan dhufe coomaa fi dhadhaan fayyu qe'ee mariif marabbaa tan jibbaaf karri cufa nama carraa qabuutu adaa bargaa dhufa. Nan sobee. Egaa guyyaan har'aan tanaa guyyaa ayyaana masqalaatii, masqalli quufaa, masqalli gammachuudha waan ta'eef kanatti aansuudhaan walalee isaan tokko as bahuudhaan haala waliigalaa irratti waan nu dhiyeessuu qaba. Walalee isaa bal'inaa waaq jira. Yandoon dukkanaa yandisee cabbiin rakkoo gaafa roobu. Aduun abdii dukkanooftee duumessi yaaddoo yoo goobu. Gidiraaf jiruun hammaattee gaafa harkaa dhabu martuu. Dhoqqeen gannaa daandii cuftee gowwaaf gamna xiqqaaf guddaa yoo darartu. Aramaan gaadii daraaree dukkannifa yeroo caalu. Inkirdaadi baala yaasee qamadiiyyuu gaafa dhaalu. Yoom dhufee darbasoo jennuu birraan diddee yoo fagaattu. Dukkanni gannaa garbaabee dhibeef qorri yoo hammaattu. Beelli cimtee hunduu onee golfaan yaaddoo gaafa kaattu. Gaafas teenyee yoo gungumnu hin darbamaa waan darbamu hin fakkaattu. Garuu har'a gidiraa isaa dabarsinee rakkina isaa hunda dandeenye har'a ga'uun salphaa miti firaa baga nagaan har'a geenye. Adaa bargaa dhagna jechuu gaafuman dhagee xiqqoo yaanni tokko qoor qalbii nadhee gootummaan lolanii biyyaaf ta'an aarsaa kabbadaal mabargaaf koloneel Haayiluu Raggaasaa waa'ee isaanii gaafuman dhagee seenaan abbaa qaba dabsanis cabsanis seenaan abbaan qabu jechaan barreessuutti ka'e. Adaa bargaa yoo jedhan kan diinnuu baqattu bitee itti galee. Adaa yoo jedhan hamii isheen dubbatan yoo gootummaa malee nan sobee. Waaqni waan ta'u hundaan adaa eebbise. Naannoo ishee ilaallaan jannata fakkeesse. Dachii ishii ilaallaan akka garaa waaqaa diriirfatee ciisa. Qotan dachaa baasa biyyoon lafa isheetii warqii magariisa. Gaafa bokkaan roobu gindoon tarsaasanii konyeen facaafatu. Yoo birraan bari'u xaafii isa adii maal kana fakkaatu dachaadhaan haammatu. Garbuu fi qamadii kan simmintoo mo'adda. Fooqii kan ijaaru sharafi biyya laayyuu kuraasumaa maddaa. Qilleensa ishee ilaallaan dhala namaaf miti bineensaafuu hin tola. Ormaafuu firaafuu kottu ol seeni malee bayii badiin beektu adaan jaalala. Adaatti goree kan boqotee beeku halkan isaa bariisee jedhee eebbisaa darba warra gootaa kana waaqatu badhaase waaqatu eebbisee. Oromummaanii tokkummaadha tokkummaa dhiigaaf lafee hidda keessaa kan dhufe kan citee walitti hafe samii keessaa rakkoon roobee urgufamtus muktiif baalu naamanaa nuuf wanti dacheerraa mul'atu oromummaan hin madaalu. Maaliif beektu haqa namaa hin tuqannu dhugaa malee hin kadhannu.
galma dhugaaf kaachuun ala sobaaf dhara hin amannu. Lafeen keenya hunduu wal keessa kan kameessaas kan gameessaas ta'ee gamnu wal jaallachuun ala qoode rakkoo biraa tokko hin qabnu. Akkana kan nu godhe immoo wal harkisee keessaa falaa gara biraatti ni hiikina. Hiiki biraa hoomaan jiru oromummaanu jaalala. Kanaaf jennee tokko taanee mucucaannus wajjin kufnee jaalalli keenya keessoodha kaleessuma waliin dhufne. Akka abbaa obboleessaa akka haadhaa obboleettii onneen keenya wal dharraatti tokkummaa keenya jaallatti. Kanaaf jennee tokko taanee sirna gadaa wal jaallanna. Jaalalli keenya keessoodha onnee marraa wal jaallannaa. Waaqni nurraa eegu isa mala nutti maluu tokkummaa jaalala oromummaa immoo daran itti nuuf haa dabaluu. Galatooma. Ajaa'ibumaa bara. Namni akkamitti ayyaana waggaatiin illee rabbii ja'aati namichi kun maaluma ta'e. Maalumaan taamee joollee taatu kun oolaal hin laalu gabbahee akka hafetti namni rabbii ja'aati mee ganama taatu kun ganama barii akka nama dhimma qabuutti ha'ee deeme. Mana kana keessa joolleedhaa jira. Joollee tacaaltu immoo ana giiftii isaa tanaa jira. Mee rabbii ja'aati warri mee as keessa teessa ollaan kiyya kun abbaan manaa keessanii akka kiyyaa kanatti alabbahee ni hafa. Ni hafaayin isiniin je'ee bara. Barniin gubadhe dhugaa rabbiiniin gubadhe Allah. Ani isaa wajjin amma faataatu. Za'aa karaa kana taa'eeti araqee isaa osoo saffaratuutiin anasii boba'aa fi jira laal. Boba'ee bara. Hoy ajaa'iba rabbi. Mee namni dhufu osoo isa laaluu kunoo mormi na citee bara. Hay. Ani daamaraa kana firraa hin qabsiisadhee shubbisa kophaaticha. Hin qaba ture. Ajaa'ibaa bara. Nin qabsiisa. Nin qabsiisa amtii nin qabsiisa laal. Kophaa kiyyaan shubbisa. Hin danda'an isaa wajjin gubachaa oolu. Bara dabrees kunoo akkan bara naas akkan namni wayyaa'u. Ammaan qabsiisaan je'ee. Kibriinni kunis isaan natti ergee kunoo naa ontee jechuu dide. Balaa naa buutu nin qabsiisee hin danda'an. Ajaa'ibaa bara. Haadha tolaa. Maallee ayyaamte eega namni hundi daamaraa qabsiisatee eega gaafa ayyaana namni booka unata. Ani ibiddaan dhugaasi. Mee gurfooti ija na dhagee kan jee maal immoo fayyumaan mana si dhiisee si biraa deeme wanti jidduu tana si seene maali? Ifii naasoytu. Siikaa osoo ati jirtu kamittiin nagee taaree namni kunoo gaafa ayyaana wal gahee waa hunda isaa qopheeffatee yoo qabaates yoo hin qabaatinis taphaa fi koflaan akkasi bashannanee jiraata. Ati kunoo osoo araqee kee ifii teetii dhuuytee hiriyoota keessanis osoo afeertu ana miskiintittii teetan mana kana keessa ijoollee wajjin na dhiistee jiruu dhaaree an kaniin jiraachaa jiru. Ati haasawa bara moofaa wajji dabarsine haasawaa ooltaa baraaree keessa jirraa. Ammallee siin galuuyi waan bara moofaa wajjin dabarsine taniin dhiise irra deebitee haasawaan waliin goggogi maaluma taate. Siitummaa raqeedhatti garaa jabaata. Amma magaalaa kaniin dhaqeef gurfootiyya haadha tolaa kiyyaa yoo na dhageesse. Wanni magaalaa dhaqeef waanuma nurraa irrate waan ayyaana waan tokko nutti guutuufi malee keessummaas ni heddummaatanii beeyte. Ollaa cufaas si dhufa kanumaaf jeetiin waan tokko nutti guutuudha magaalaa ture malee. Isa sun bara moofaa hojii dhiiseetiin jira. Mee dhugaa rabbiiti. Yaa abbaa tolaa kiyyaa ani aaraan kunoo asii rifeensa firra buqqaasaan jiruure. An kaniin jiru waan haaree baaftee barate. Kuni maali kun? Xombooraan qabsiisadhaa jeeti kaati kunoo silaallaan hin jirtu. Ajaa'iba rabbiiti. Yoo mi'as xomboora kophaa qabsiisu eegalte. Xomborri kophaa qabsiisan eessa jira? Nama kophaasaa maraatee mana gubee fi warra kophaasaa geessi jaaraa qabsiifate malee xomborri kophaa qabsiisan hin jiru xomborri kophaa qabsiisan seeran jirre baasu jirta. Yaa abbaa tolaa kiyyaa an aareetuma malee silaahuu xomboora kophaan qabsiisanii anis aadaan jirren baasu atiis kunoo araqe fudhachaa jirta je'eetiin maqaa si balleessaa ture yaa boo dhiifama naa godhi dhiifama. Dhiifama gurfootiyya bara aareyaa.
Qombora keenya fudhannee waliin qabsiifanna. Kottu waliin Abboo ati qabsiifanna. bar abbuma tolaati. Way. Hai anumaa balleessee dhiifam. Jaarsa akka kiyyaa barbaaddeetuun harkattu. Way mee na eegi wayin itti himadha. Abbaa manaa gaarii akka kiyyaa kana isin yaakannu. daawwattoota keenya godina Shawaa Lixaa aanaa Adaaba Bargaa keessa gaashaashaa jechaa jirra. Waltajjiirra ganda tokko dhufnee jirra. Ganda kana keessa maaltu jira? Waan nu gaafachuu wayii oolaniire. Ganda bishaan diimootti argamna. Qe'ee qonnaan bulaa keenya tokko duratti argamna. Qe'ee sun keessa maaltu jira? Eenyutu jira ka jedhu immoo nu faana imala isin daawwachiif. Kanaafuu gaa hanga xumuraatti daawwattoota keenya nu wajjin ta'a. As keessa seennee gaa seennee waan jiru daawwattoota keenya agarsiifnu. Seennee daawwattoota keenya waan jiru agarsiifnu. Hayyee taanaanis bareedduudha mee nu faana bu'aa. Kottu gaa. Akkam jirtu? Jirtu harme? Nagaa fayyaa? Nagaa fayyaadha? Nagaa. Abaaboo birraa fakkaattanii jirtaniif. Baga nagaa nu eedan. Akkan warra baranaa warra bare hedduu jechuudha laala abaaboodhaan nama simata warra Adaaba Bargaadha. Egaa birraan abaaboodhaa mire qe'aadhaa fi abbaa dhufanii wanni dhaban hin jirtu abaaboon simatamne qe'ee obbo mootii dabaleetii fi aadde xajjii araarsootti argamna. Isaanis ililliidhaan bahanii nu simatanii nus ayyaana masqalaa sababeeffachuudhaan asitti argamneeti jirra. Baga nagaan nu eedanii isinin jenna ayyaana gaarii. Hayyee gaafa ayyaana masqalaa kana beeytee sirni daamaraa gubuudhaan jira. Xomboora ni gubna. San duratti garuu sirnoota garagaraatu godhama. Kana keessaa gaa nyaatawwan aadaa babbareedan godina Shawaa Lixaa aanaa Adaaba Bargaa keessa hoggaa dhufte akka ajaa'ibaatti itti simatamtu kunni hojjetamaa. Warri dhiiraa immoo gaawaa hojiiwwan hedduu qabanii mire. Sirni daamaraa gubuudhaa akkamitti gaggeeffama? Wantoota akkamtu sirna sana irratti qophaa'u? Gama dubartiitiin gama dhiiraatiinis wantoota qophaa'an waliin hojjennee isinitti agarsiisuuf anaa fi Hamdiyaan asitti argamnee jirra. Akkanatti garuu waltajjiirra dhufneeti gaa kan isaan bira dhufnee kunoo gaa adde xajjeenis faan akkana babbareedanii gaa uffata miidhaganiiti waan biraa ka fakkaatanii. Kanaafuu gaa hojii qabna waan ta'eef uffata keenya kana jijjiirrannee uffata biraatiin karaa hojii hojjechuutti haaseen nure. Waan hojjennus gaa nu kanaafuu adeemnu. Anis uffata jijjiiradheen hojjedhaa booda wal agarraa nageetti. Hayyee sitti haa tolu. Sagantaa daamaraa gubuutti deemuuf deemna. Maaltu hojjetama? Daamaraa gubuuf wantoonni qophaa'u waan baay'eedha kan fuullee keenya mul'ataa jiru. Wanni dura hojjetamu qoraan karraa kan jedhamu abaabootti godhaniif achirratti suuqnaa amma suuqnaa jechuudha. Jalqabni isa ta'a jechuudha. Jalqabni isa ta'a. Waliin haasuu. Abaaboo irratti na eeyyen kanaaf ejersatti suuqan namoo
Ejersa dhaabne amma immoo daamaraa dhaabban. Daamaraa dhaabbanname? Eeyyee. Iddoon qophaa'ee jira? Iddoon qophaa'ee jira. Kunoo akkana dhaabna. Amma kana keessa dhaabna. Amma gaa boolla teenya qopheeffannee qotannee miti? Maaltu itti aana reemma maal kun? Amma daamaraa isa guddicha kana dhaabbanneeti. Nu dhaabiyaa Waaqayyo jennee waaqa kadhannee dhaabbanna daamaraa. Haa dhaabnu de. Eeshee. Amma dhaabbanne Amma maal kun? amma immoo waxanaa kanatti daballee raawwanneeti bira dhaabnee raawwanne abaaboottiidhaan. Itti hidhanne. Amma egaa dhaabbanne kanaaf warri ollaa kun nu gargaarata. Amma kana falaxanneeti kanatti suuqqannamoo amma qoraan kana falaxanneeto. Kana fuudhetti immoo itti qabsiifanna as keessa kaawwanna. Jabaa jennaan jabaadhaa humna nu jabeechi zabana haaraa kana zabana nageenyaa an alamii nu godhennee raawwanneeti itti godhanne akkas goonee itti qabsiisna. Ishi kottaa kan hojjanna. Ishi kottaa hojjanna. Gari. Ishiga. Tisse bobbaasii nuu galchi. Bobbaasii galchi. Nagaan. Ta'an gaayu. Aduun dukkanaa yoriin nutti dhufaa jira inni hojjanna. Ishi dura qincee hin argadhanneeti. Booda raafuu mafeellaka. Abeet. Ishi nan niqa. Dhiqe. Dhiqe. Mana waliin gaatta. Oh ya birraan barihe gommana dullaan arihe haganna guutuu nyaachaa bahan waan ta'eef birraan moo hundaa jira. Birraan bari'ee gommana dullaan ari'e. Yaa birraan bari'ee gommana dullaan ariine. Dhadhaa fi urgeessituuwwan garaagaraatti neeyne. Ayyee. Dhugaa ibsaa baafnee gala. Kun amma tahee waan biraa kana fakkaata akkatti inni gorora nama liqimsiisu. Bareeda.
Bareeda hundumaa ta'e. Hundumtuu ta'e. Yaayye. Kanarraa fuudhu meeqa daadni isaa? Harkina gubata ka. Mee waan inni itti qabu maal inni? Ayye kanan neeyna. Ayye. Inda dawaadha tullu. Hojii manumatti kabbada. Akkasiifi. Yaa masqaloo masqalli gahe goommana dullaan ariine ani urgaasaa dadhabeetiin jira dhugaa rabbi. Maaree urgaasaatu si qabu. Hanga keessummaan dhufu waan hin eegulatti hin fakkaatu. Galgaloo manyaata. Foolumaan nama quubsa. Foolumaan nama quubsa. Ani kophaa jirtan jeetiin isin dhufee bara. Hojiin isin gargaaree jee. Waan hojjettu dhabde kun hojjetteeti seege. Daawwattoota keenya gaa waan ayyaana masqalaatti gaa haati tulluudha gaa waa hedduudha hojjannee waliin taanee ollaa wajjinis taanee kanaafuu gaa ammaan tan immoo mana keessaa gaa keessummoonni isaa yaaman gaa hedduutu jira nyaachaa dhugaa ayyaana keenya shaashaa jechaa dabarsina isinis gaa mana keessanitti haala bareedaadhaan gaa akka jirtan shakkii takkaa'uu hin qabnu ayyaana gaarii isinii haa ta'u ammallee taanaan nu faana bu'aa koottaa gaa. Waan nu ajabeechu. Nu ajabeechu. Nu jabeechi. Jabaadha nu jabeechi. Jabaadha nu jabeechi. Kaadhima Kaadhima ifatti nu baasi. gaa'uudhaan nu gahe. Gaaggoon baranatti nu geecha nu geecha nu gahe. Nagaa bara kuufaa nu godhe. Oggaaggaan nu gahi yaa Waaqayyo an baranaatiin nu geechi ane gereetiin nu gahi yaa Waaqayyo an baranaatiin nu geechi ane gereetiin nu gahi yaa Waaqayyo yaa Rab biyya keenya biyya nagaa nu godhi an nagaa nu godhi yaa Waaqayyo nagaa nu godhi biyya keenya biyya nagaa godhi. Akkas. Falcha yaa gumgumaa garaa cabbii qulqulluu garaa taliilaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa si kadhannaa nu dhaga'i si galateeffannaa nu dhaga'i waaqni nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu irraa gora nu haa oolchu dogongora nu haa oolchu balaa karaa deemu nu haa lagu kunoo daamaraa baafnee jirra waaqni hanquufaa an jaalalaa an tokkummaa nu haa taasisu an nagaa nu haa taasisu barri kuni bara nagaati bara ummanni keenya mari'atee nageenya isaatti mirkaneeffatuudha waaqni akkanumatti fiixa nu haa ba'u waaqni akkanumatti fiixa nu haa ba'u boruu gannaa nu oofalchee awwaara bonaa nu haa oofalchu awwaara bonaa nu haa oofalchu midhaan ala jiru kanas
sooree nuuf haa laatu. Sooree nuuf haa laatu. Ummanni keenya hundumtuu ummanni Itoophiyaa nagaan oolee haa bulu. Dacheen Itoophiyaa hundi nagaan ooltee haa bulu. Egaa nagaa gadaan gabbina. Haleele. Waaqayyo nu haa eebbisu, Waaqayyo nu haa eebbisu, Rabbi nu haa feessu. Asifaa haa ta'u, an jaalalaa haa ta'u, an qofaa haa ta'u, birraa boqatti baane Waaqayyo maaddii kana nu haa sifeessu. Kota, kota. Ijoollee too gabbadha. 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 Ogaa ogaan nu haa ga'u. Birraan kaadhima nu haa oofalchu. Waliin nu haa jiraachisu. Qophiilee ayyaana masqalaa sababeeffachuudhaan isin biraan gahaa turre kan hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Hanga ammaa kan jiru egaa daawwattoota keenya akka ajaa'ibaatti egaa akka bashannantan ayyaana bareedaa nu waliin egaa akka dabarsitan shakkii takkaa hin qabnu amma egaa eega hangana janneefuu asis shaashaa'echaa turre waltajjii irratti immoo keessummoonni hedduun egaa akka ajaa'ibaan nu eegaa jiran waan ta'eef daawwattoota keenya bashannana addaa qabna chiisi achitti isin deebisna. Wal argaan teenya achi haa ta'u ayyaana gaarii. Ayyaana kana fakkaatu qopheessuu keessatti bulchiinsa aanaa aadaa bargaatiif dugugguruu lafee duwidaa ta'uudhaan gumaacha guddaa kan taasise warshaa simintoo mugar, warshaa simintoo daangotee akkasumas mana barnootaa sadarkaa lammaffaa koomunitii mugar guddaa galatoomfanna. Waltajjiin keenya miidhagee bareedee baandii horaar sadii magaalaa Bishooftuutiinis dabaalamee miidhagee bareedee gara goolabaatti dhufnee jirra. Bulchiinsa aanaa aadaa bargaa OBN sagalee uummataa waliin ta'uun waltajjii ayyaana masqalaa waltajjii kana fakkaatu qopheesse guddaa galatoomfanna. Mee al tokko nu galatoomfadhaa. Anawar qaamoleen galateeffataman hedduudha. Warshaan simintoo mugarii fi warshaan simintoo daangooteedhaatis tumsa ajaa'ibaati akka qophiin kun milkaa'uuf ha godhe waan ta'eef jecha hamilee kannaaf mee. Kana qofaa miti humni nageenyaa qaamoleen nageenyaa hundi halkaniif guyyaa roobaaf caama keessa baddaaf gammoojjii fagoof dhiyoo osoo hin jenne halkanii guyyaa milkaa'ina
waltajjichaatiif tumsa guddaa taasisan qaamolee nageenyaa keenya hamilee oowwitu nu kennaaf guddaa galatoomfanna. San qofaa miti gaa ummata aanaa ada'aa bargaa ummata jaalalaa hanqammaa jaalalaa warra nama simatu isiniifis gaa hamileen ajaa'ibaa isin barbaachisa. Kanaafuu waggoota akka shaayii godhame. Hoggansa jijjiiramaa, hoggansa ummata kana fakkaatu keessaa dhalatee ummata kana fakkaatu bulchaatiin misooma isaanii itti fufsiisaa jiru hoggansa godinaa fi aanaa aadaa bargaa hunduma isaaniitu al tokko nama galatoomfadhaa. Kana qofaa miti koreeleen ayyaanaa sadarkaan jiran baay'eedha. Maqaa isaaniin kaasnu koree ayyaanaa hunduma isaaniitu baay'ee galatoomfanna. Qophiin keenya gaa hara xumuraa kana dhufee jira. Kanaafuu gaa hanga za'aa tanaatti warri galma kana keessa jirtanis akkanumattis mana keessan teessanii daawwattoonni keenyaas warri nu daawwachaa jirtan kana fakkaata galata qabdanii. Egaa galma kana fakkaatu qopheessee keessummaa ayyaanaa gurguddoo kana osoo isaan hin mufatin, osoo isaan hin gufatin, osoo isaan hin rifatin galma kana fakkaatu nu qopheessee waltajjii keenya miidhagsuu keessatti gahee olaanaa kan qabu daayireektara olaanaa mana barumsaa Community Mugar obbo Gizaachoo Tilintii dabalatee hoggansaa fi barsiisota mana barnootaa kana keessa jiranillee guddaa galatoomfanna. Nu galatoomfadhaa. Hanga ammaan tanatti waltajjii beeksisaa isinii waliin warri ture Anam Diyaamaa Ammadii Anwaar Ibraahim wajjin ta'uudhaani. Qopheessaa fi qindeessaan keenya Kaasuu Laggasaati. Daayirektarri keenya immoo Biiniyaam Masrashaati. Ogeeyyii kaameeraa baay'ee waliin ta'uun akkasumas ogeeyyii teeknikaa istiidiyoo irraa dhufanii istiidiyoo sochaa asii banachuudhaan ayyaana ummata biraa akka ga'u taasisuu keessatti gahee olaanaa qaban guddaa galatoomfanna. Hamilee nu kannaafi. Ayyaanni ayyaana gaarii kan milkii kan jaalalaa isinii haa ta'u jechaa qophii keenya xumurree nageetti. Ayyaana gaarii.